Rabbiin guyyaa kana sa'aatii kana nu ga'e asii achillee nagaan oolchee nagaan nama gartanii waan kana raawwate adda ba'u Rabbi nu haa taasisu. Nama gartanii akka isaa kana heddummaatee gartaniitiin waan duraan manguddoonni keenya haasawaa gartaniitiin jedhan walitti qabee dhala itti aanuuf akka hin bannetti gartanii inni dabarsee jedhe kana ka gartanii asirraa baratu Rabbi nu haa taasisu. Ka akkanaa kana Rabbi nu haa heddummeessu. Nama gartaniitiin asirraa baratee asirraa fudhatee jecha gartaniitiin aadaa wal gargaarsaa, aadaa waliin jireenyaa, aadaa gartanii akkaataa mara of keessaa qabu aadaa kana gartaniitiin nama isa kana baratee itti fayyadamu Rabbi nu haa taasisu. Barreessaa gameessa qabsaa'aa Anwar Kadir Duulaa hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadha. Maal jedha Oromoo yoo mammaaku bishaan lolaa xiqqaatu garba ciisaa lafaa kaasaa jedha. Kanaaf akkasitti lafaa kaasuu barbaadeeti malee beekumsa gahaa itti qabaadhee hin barreessinee jechuu barbaadeeti. Kanaaf irra caalaa onneen teenna kaleessa abboonni keenna diina yeroo torba ittiin ofirraa deebisan harka qullaa waraana fi cokoodhaan deebisan gootonni sun har'a nu horanii nu hoo waan har'a nutti gamu akkamitti ofirraa deebisuu dandeenyaa akkamitti qolachuu dandeenyaa onneen sun jirtii hin jirtu jennee onnee of keessattis wal keessattis akka horu godhuufi jechuudha. Kanaaf kitaaba kanarratti dogoggoroonni jiraachuu malu, wanni irra dabrame jiraachuu malu, wanni guutamin jiraachuu malu. Bara 2011 gaafa hinikkaa barreessu abboonni keenya har'an fuuldura jiran kun hin taa'inii naan jedhan ergaadhaan fudhadhe. Hin taa'uu waan jedhu immoo kitaabuma san dhuma irratti dhaha Oromoo barreesseen ture maqaa qofa. Har'a dhaha Oromoo san keessatti hinikka jalqabaatirraa jalqabee haga bitaatti ayyaanota 27 Oromoon lakkaa'u maal fakkaataa wajjin achi keessattis kaahee jira. Har'allee immoo akka itti fufuuf man'ee mul'isee jira. Maal gosoota Oromoo Arsii 365 maqaadhaan galmeesse. Isaan galmeesse dhumarratti galmeesse. Wanni dhumarratti galmeesseef itti fufaa yaa'insa jira jechuu ibsuudhaafi jechuudha. Gosti sun eenyutti galtii eessaa kaatii waan jedhu achi keessatti kaasuu barbaadeeti. Inni biraa waan wal falmisiisoo Arsii sadihin jedha. As deebi'ee immoo sikkoo mandoo jedha. Sikkoo mandoo yoo ta'e sadaffaan eenyu gaafii jedhu tuuyyuu hayyoota keenya Oromoo biratti baay'ee wal falmisiisaa ture. Sanaafis nama 19 warroota aadaa seenaa Oromoo Arsii hin beekan jedhu qoradhee akkuma isaan natti himanitti kamtu dhugaa kamtu sobaa kamtu sirrii miti kan jedhu waliin lafa kaahee jira. Lafa isinii kaahee jira jechuudha. Kun anin beekaa lafa kaahee jechuu kiyyaaf utuun taane isintuu gabbisaa isinirraa fuudhee ammallee gabbisa jechuudhaaf waan ta'eefi abdii isinirraa qaba ammallee. Dhuma irratti barreessu gaara aartii na dura jiru akka abjooterraa akka dhugoomutti hiikuudhaan akka waa barreessu na taasisan hedduun isaanii as keessa nu bira jiru. Hiriyoonni kiyya, abboonni kiyya. Ammas irra deebi'ee naa jiraadhaa umrii dheeradhaa galatoomaa jechuu ni barbaada. Waa barbaada bahu, waa barreessuuf ala bahu, nama gaafachuuf ala bahu. Amala kiyya hunda dandeettee, ilmaan kiyya dandeettee, bakka anallee bakka ufillee buutee yoo ijoolleen gaafattu dhufaa jira jettee sossobdee raffiftee
abdiis natti hortee si duuban jira jabaadhu jajjabaadhu naan jette ammallee galata siin malaa galatoomi jechuun ni barbaada. Dhiira cimaa tokko duuba dubartii cimtuu tokko jira jedhan. Isiinis cimtuu bakka kiyya kana akka an ar'aas dhaabadhu na taasifte waan ta'eefi anillee galateeffadhee rabbi isaa galateeffatu seenaan isaa galateeffatu jechuu barbaada. Kana caalaa hin gammade waan ta'eefi waa baay'ee dubbachuu hin barbaadu. Namoonni na duuban dhaabattan kana jajjabeessitan hundumtuu maqaa keessan hin dhoofne waan ta'eefi naa ulfaadhaa galatooma. Barreessuudhaan hojii guddaa ijoollee uumama wal qabsiisuun duudhaa aadaa qabsiisuun namoota kabajaa asitti baaniitiin eebba akkasumas itti baafneeti sirna eebbaa kana kan geggeessu akkasumas Bifama amma kitaabni eebbifamuudhaaf deema. Aye, amileen itti kaata. Elefantaa hawwatiin amileen itti kaata. Kajetu murasniza asirratti seenaa eebba akkasumas qubsuma arsii of keessaa kan qabu guyyaa addaa eebbaa dhiyaatee nama gammadani baga gammadan Nabi barreessaa keenya as keessa qabaa wiirtuu gadaa Oromoo qabateeti jira. Kaayyoon kitaabni kan magaalaan itti dhufne magaalaa Bishooftuu akkasumas immoo kan ittiin safuusaa duudhaasaa ittiin eeggatu aadaasaa kan ittiin eeggatu kitaaba kana keessatti bal'inaan ilaaluun ni danda'ama. Seenaan Oromoo akkam barreeffamneef yeroo itti dhokfamaa ture keessatti barreessitoonni keenya gidiraa baay'ee keessa darbanii seenaa uummata Oromoo barreessanii dhaloota kanaaf dabarsanii as geessisaniiru jechuudha. Amma obboleessi koo kun
seenaa dilboo uummanni Oromoo of keessaa qabu dhaloonni borii akka inni dubbisee maalummaa isaa, eenyummaa isaa, madda isaa, ka'umsa isaa akka inni beekuuf akkasitti bifa kitaabaatiin barreessee guyyaa har'aatiif eebbaan ga'uu isaatiif baga gammadde jechuun barbaada. Kitaabni akkuma beekamu beekumsa dhalootatti ittiin dabarsan keessaa tooftaa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf aadaa saba guddaa kana, seenaa saba guddaa kana, duudhaa saba guddaa uummata Oromoo kana akkasitti qindeessee dhaloota ammaatiif, dhaloota boriitiif qopheessuu isaatiif galata guddaa qabachuun barbaada. Galatoomaa jechuun barbaada. Bagattiin si ga'ee, bagattiin isin ga'ee jechuun barbaada. Waajjiraadhaaf tursiif akka bu'e galatoomaa. Oromoon mala addaatiin himaansa afaaniitiin afoolaan dhalootatti sammuu cimaa waan qabuuf dabarsaa ture. Amma immoo barreeffamaanis namoota akkanaatiin nu barraa jira. Kanaaf galateeffachuu qabaannaa yaada jedhu nuuf dabarsanii hamilee nuu kennaafi. Anwaar yaada guddaa kaase akkuma inni duratti dubbatetti warra barreessuuf warra waan kanan arginiif kakaasuudhaaf wanni inni kaase kun yaada guddaadha. Uummanni Arsii Oromoo keessaa uummata bal'aa tokko. Seenaa isaa vaaliyuu uummata Arsii kaasuun uummata Oromoo kaasuudha jechaadha. Akkuma duratti obboleessi keenya dura dubbate nuyi qabsoo Oromoo keessatti uummanni Arsii uummata hedduu guddaa qabudha. Uummata aadaa guddaa qabudha. Uummata waan hunda teessee asiin ga'edha. Qabsoo Oromoo keessattis yeroo biyya kana nafxanyaan Oromoo irraa lafa fudhachuudhaaf aadaa Oromoo cabsuudhaaf duulan uummata waggaa jaaloleetiniin kabachiisedha. Lafti keenya nurraa fudhachuudhaaf, aadaa keenya nurraa fudhachuudhaaf yeroo sanitti aadaa amma qabu kana, vaaliyuu amma jiru kana yeroo sanitti qarummaan akkanaa kun odoo hin jirretti uummata waan guddaa hojjetedha. Arsummaan akkuma inni kaasetti vaaliyuun isaa waan guddaadha. Gootummaa keessatti, qabsoo Oromoo keessatti kitaaba kana bal'inaan dubbisuu baadhullee kan achirratti ka'eetiin hin jedhe gootota Oromoo hedduu kan akka Leenjisoo Diigaafaa kan achirratti ka'e suni waan ka'uu qabutu ka'e. Yeroon qabsoo ammallee hin xumuramne. Ammallee qabsoon nu eeggata jechaadha. Qabsoo karaa addaati. Wanni walitti himu hin jiru. Warri ammallee nu laallataatiin hin jiran. Vaaliyuun Arsiin qabdu keessaa tokkoffaan gootummaadha. Gootummaan sun irrallee baduu hin qabu. Lammaffaan mootuu icciitii ofii eeggatee deemudha. Wal qabatee deemudha. Uummata Oromoo wajjin vaaliyuu guddaa qabudha. Kitaaba kanarratti waan inni kaase jagnoota akkasiisan kaase, gootota akkasiisan kaase Anwaar. Kuni baga kaafte si galateeffachuu qabna waan jedhu dabarsuun barbaada. Maaliif har'allee maqaa gaariidhaan hin waamamu. Lafuma har'a kitaabni seenaa kun irratti eebbifamu kana maqaa kana waamuudhaaf itti wanni jedhan. Bushooftuu jechuun miti isaan dabra zayita jechuu irra barbaadan. Kana sodaachuu hin qabnu. Warri of tuultota miidiyaan isaanii maqaa kenna Adaamaa itti saalfatanaarra waan isaan dubbatanii dhageettan miidiyaa isaanii irratti. Lafa kenna nurraa fudhatanii, Finfinnee nurraa fudhatanii, lafa Oromoo fudhatanii, lafa Tuulamaa fudhatanii har'allee saniif hawwan jechaadha. Kana sodaannee bira turuu hin qabnu. Ifa wal fuuldura dhaabannee ijaaf ijaarratti wallaalleetii itti himuu barbaachisa. Taranyoota nuun jedhan. Nu taranyaa miti waan nu barbaachisu arganne malee. Kanaaf jecha vaaliyuun uummanni Oromoo qabu, vaaliyuun uummanni Arsii qabu waan ofiit irratti qabsaa'e. Jagnoonni sunillee gootonni sunillee kana irratti qabsaa'an.
kana qabanneetiin deemu nurra jiraata. Anwaar waan guddaa kaasee chaaptarii guddaa kaasee galaana guddaa kaasee kun gara fuulduraatitti illee warri akkuma inni duratti dubbatisanitti itti aansanii waan barreessuu qabantu jira. Inni illee immoo caalmatti akkuma kitaaba isin duraati irratti ammallee wanni isa ga'e hin jiru jechaadha. Saba Oromoo keessa uummanni gurguddaan kan birallee jira sanillee itti aansee barreessuu qaba. Kaarsii kophaa miti kaarsiitu hundumne ka birallee itti aansineetiin deemuu qabna. Kanaaf baga gammadee baga guyyaa har'aatiin geettanii geenne baga wajjin gammadne isin jechuun barbaada galatooma. Barsuun gaheen hayyoota الصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد كبجمتوتا كسموتا gurguddoo asitti argamtan kabajamaa obboleessa keenya abbaa sagantaa har'aa bareedaa kanaa obbo Anwar Kadir Duula abbaa kitaaba har'aa eebbifnu kabajamtoota hayyoota gurguddoo asitti argamtan cufti keessanuu hunda dura salaama rabbiitiin isin gammachiisaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kanatti aansee haasawa kitaaba tokko tokkoon keessa gadi buunee haasa'uufi yeroo illee hin kennu kitaabni illee dubbisuu barbaachisaa. Waliigalatti rabbiin carraa kanaa akka saba Oromootitti akka saba Arsii Oromummatti miidhama addaa qabu qabsoof du'uun qabsoof ajjeesuun kaleessa jiraa ammas itti fufa. Garuu Arsiin sabni Arsii osoo jiru jiilchuuf akka inni lamuu waa takka hin dubbanneef harki isaa murame osoo jiru jechuudha. Kuni bifa waan adda isa godhu laaluu jaba namni eega yoo ajjeesan laaluun qabu dabre seenatuyyuu isa galmeessa malee. Garuu ilma namaa osoo jiru harka muruun osoo jiru harma muruun sanuu dubartii wayyuu. Aadaa kaleessa Oromootitti dubartiin hayyu akka Islaamaatitti illee dubartiin bakkee guddaa qabdi, hin tuqamtu, hin laalamtu. Sirni kaleessaa sun isa kana beeytee safuu kana eeggachuu dhabee akka wanti Oromoo Arsii kuni galma hin geenne jiilchuuf wanni sun dalagame. Haa ta'u malee seenaan galmaahee har'as ittuma fufaa jira. Seenaan wanti barreeffamuuf ka dabre nama yaadachiisu ka dhufu ilmaan irraa haa barataniif. Hunda dura abboota keenna, akaakayyoota keenna, abaabiyyoota keenna ka seenaa kana afaaniin arrabaan qabatanii nutti as dabarsan galanni guddaan isaan haa gahu, rabbi isaanii haa araaramu. Itti aansee obboleessa keenna har'a kaa kitaaba kana eebbisu itti yaadee waa of duubatti seenaa wayii galmeessee saba kanaaf waa dhiisa jedhee har'a kitaaba kana barreessee namni waa yoo barreessu maal jedhanii saara urdatan jedhan bakkee itti namni waa darbatu. Kun harfii balleessa jedhaanii kun
haasawa akkasii bakkee maletti haasawa jedhaani waa hedduu wanti nama qunnamu kana hunda bira taree waan haaraya amma kitaabni tokko waytii barraa'u bakkee itti deebi'anii gaafatanii laalanii qo'atanii barreessan qabu afaan namaa irraa walitti guuree afaan namaa irraa walitti funaanee har'a waan seenaa ilmoon keenya ilmi keenya irraa baratu intalti keenya irraa barattu hayyuun keenya irraa yaadatu godhuu isaatiin waan bareeda dalaydee ulfaadhu jiraadhu baga rabbiin kana si dalaysiisee jechuun barbaada dhumarratti kitaaba kana waan barbaachisuun kitaaba kana bitachuu ta'uudhaan kitaaba kana mana keenya hundatti akka fayyadamu ilmaan teenya akka irraa fayyadamtu godhuudhaan hamilee ta'uufiin keessummaa kabajaatii anaa dhufuu cunqurfameera keessaan immoo waan bultu moo lubaan bultu jennaan qubaachuma deeffadhaan lubaan bullaa qoratee seenaa adda addaa qoratee biyya addunyaa kan baafnee duratti ribaanii kan muran tokkoon keessummoonni waamicha Obbo Muhammad Tilaawun Amileen kennaa fi ribaanii muranii jiranii kitaabas fudhataniiti jiru. 60 ribaanii muranii Amileen kennaa fi qarshii 60 kitaaba fudhatanii Amileen kennaa fi Amileen kennaa fi Buzoani fi hiriyoonni ishee kitaaba fudhatanii jiru. Alaa san keessa poostaa san keessa akka harki kiyya mirgu duruu beetti akka taa'ii dhaluuf immoo na jajjabeessuu keetiif galatoomii jedhanii galatoomii jennaan qarshii 40 Amileen kennaafi qarshii hiriyoota isaa galanatti nu simadha. Obboonsaa fi haadhaan akkasumas sabboontuudha Amileen kennaa. Qarshii 10,000 Amileen kennaa fi qarshii isaan amma dhufaatiin jiran hiriyoota obbo Zarihuun Tashoomaati. Obbo Zarihuun daldaltoonni hojjettoonni baankii daldala Itoophiyaa duudhaa arsii fi duudhaa arsooma kitaaba jedhu kana jajjabeessuudhaaf asitti istaafii wajjin hiriyoota wajjin argamanii jiranii Amileen kennaafi galatooma. Qarshii 30 kitaaba mijeessaa jirru jira xiqqoon obsinaan jedhanii Yusuf Muhammadin ribaanii muratanii Amileen kennaafi. qarshii 5,000
naa kennaafi qarshii 5,000 qarshii 5,000 itti aansuudhaan obbo Alulaa Sibaasi General Alo kabajamoo keessummaa keenya iddootti nu deemsa. Sheenni keenya itti mallatteessan keessumoonni kabajaa micciirraa ajaa'ibaa ila shakaka isin dura.